Nagaanii fi araarri Waaqayyoodhaa lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan Gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuudhaan biyya lafaa kan waakkattan hundumti keessan akkam jirtu. Yesuus Kiristoosdhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kaleessa inni ture irras inni jiru bara baraan inni jiraatu Gooftaa Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jaamummaa hafuuraa Waaqayyo sun haa oolchu. Jaamummaa hafuuraa Waaqayyo sun haa oolchu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jaamummaa hafuuraa Waaqayyo sun haa oolchu. Nu haa oolchu. Hunduma keenya Waaqayyo jaamummaa hafuuraa haa oolchu. Dhimma kanarratti har'a kan walii wajjiniin ilaallu. Hafuuratti jaamaa ta'uun baay'ee rakkisaadha. Foonitti jaamaa ta'uu wayya. Hafuuratti jaamaa ta'urra foonitti jaamaa ta'uu wayya. Foonitti jaamaa taatee dhalachuu sii wayya. Hafuuratti jaamaa ta'urra. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu barsiisu, macaafa qulqulluu irratti yommuu barsiisu, warra karaa hafuuraa jaamaa ta'an Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baay'ee gaddeebi. Hafuuratti jaamaa ta'uu Waaqni hunduma keenya nu haa oolchu. Mee kadhannee gara sagalee Waaqayyoodhaa ceenaa macaafa qulqulluu qabattanii hundumti keessanuyyuu na faana buutanii akka hordoftan nan barbaada. Dubbii dhugaa sin barsiisee fi dubbii jal'inaa sin barsiisee iyyuu kan ittiin na deebisuu dandeessan yoo macaafa harkaa qabaattanidha waan ta'eef hundumti keessan macaafa qulqulluu lafa inni jiru kaasaa. Saaxinii keessan keessa kan keessan kaasaa. Awwaara keessa kan keessan kaasaa. Suuqa keessa kan keessan kaasaa. Baay'een keessan moobaayila irraa fayyadamuu dandeessu. Moobaayilli irratti kan jiru hundi isaa guutuu miti jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Iddoo tokko tokkotti hir'ina waan qabuufi kan moobaayilaa baay'ee guutuu miti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Macaafa qulqulluu warri qabdan, warri hin qabne immoo bitadhaa. Warri hin qabne immoo bitadhaa. Warri qabdan garuu awwaara keessa kan keessanii jirtan, saaxinii keessa keessanii kan jirtan, martanii miidhagsitanii ol keessanii kan jirtan, iddootti ol keessanii baasa. Macaafa qulqulluu bakka ol keessanii baasa. Hin ol kaawwamu macaafni qulqulluun. Hin ol kaawwamu. Akka ol kaawwamuuf siif hin kennamne, siif hin kennamne macaafni qulqulluun. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Hin ol kaawwamu macaafni qulqulluun. Hin dubbifama malee. Hin dubbifama. Fuuldura kee taa'ee si eeguu qaba. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Mana kee keessatti fuuldura kee bakka itti argamtutti taa'ee si eeguu jalqaba. Achi kaastee dubbisuu qabda waan ta'eef. Haalelooyaa. Caafata qulqullaa'aan kun caafata namaa miti. Dubbii Waaqayyootu harka keetti gale. Dubbii Waaqayyootu siif kenname. Sagalee Waaqayyootu siif laatame. Isa siif laatame nyaadhu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Akka nyaattuuf siniif kenname. Haalelooyaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Nyaadhaa jennaan namoonni daftaruma fuudhanii kutanii nyaachuutti ka'ani. Isarratti barreeffame. Isarratti barreeffame nyaadhaa jedhame. Isarratti barreeffame dubbisaadhaaf. Dubbiin ergaan isaa jechuudha. Nyaadhaa kan jedhu. Kukkutaa nyaadhaa hin jenne. Nyaadhaa kan jedhu dubbisuudha. Kanaaf dubbii dhugaa sin barsiisee fi dubbii sobaa sin barsiisee iyyuu kan ittiin na qabuu dandeessan, kan ittiin na deebisuu dandeessan macaafa qulqulluu waan ta'eef macaafa qulqulluu dubbisuudhaan na duukaa buutu jechuudha. Haleluuyaa! Hin kadhanna. Jiraataaf kabajamaa alfaaf omeegaa Waaqayyo Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Dubbii keetiin dhaloonni gara kee akka isaan ilaalan gochuudhaaf yaa Waaqayyo fuula keetti yaa Waaqayyo argameen jira. Maqaa tokkicha lama kee Yesuus Kiristoositiin akka sagaleen kee jedhutti, akka dubbiin kee jedhutti dubbadhee yaa Waaqayyo Gooftaa ofii koo osoo hin taane si agarsiisuu akka hin danda'u, ofii koo osoo hin taane si mul'isuu akka hin danda'u, dhaloonni gara kee akka isaan ilaalan, ija isaanii sirra akka isaan kaawwatan, abdii isaanii sirra kaawwatanii fuulduratti adeemuu akka isaan danda'an yaa Waaqayyo taasisuu akka hin danda'u. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ayyaana kee naa baay'isi. Ayyaana ittiin si mul'isu. Ayyaana ittiin yaa Waaqayyo Gooftaa macaafa kee ibsu. Ayyaana ittiin yaa Waaqayyo Gooftaa saba kanatti yaa Waaqayyo dhoksaa mul'isu. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin naaf laadhu. Akkasuma yaa Waaqayyo Gooftaa sagalee kana kan dhagaan dubbiin kun kan isaan dhaqqabe hundi isaanii akka dubbiin kee jedhetti akka sagaleen kee jedhetti jiraachuu akka isaan danda'an isaan gargaari. Ayyaana ittiin jiraatan isaaniif kenni. Hafuura ittiin jiraatan isaaniif kenni.
Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin barumsa dogongoraa baay'ee irraa deebi'anii barumsa dhugaa irratti yaa Waaqayyo dhaabachuu akka isaan danda'aniif hubannaaf ogummaati isaaniif kenni. Bartoota kee yaa Waaqayyo gooftaa du'aa ka'uu booddee sammuu isaanii akkuma bante maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin sammuu ittiin hubatan sammuu ittiin caafata qulqullaa'aa hubatan maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin isaaniif kenniifi. Hubannaaf ogummaa nuuf kenni. Tokkoon keenyatti dubbadhu sagalee keetiin nu bira hin darbin. Kana kan jibbuuf kan hinaaftichi xonqolaan digimchiin afurri budaa calleen boorantichi qaallichi Luusifar afurri bofaa afurri jawwee maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin teessoon isaa kan garagalee haa ta'u. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin dhaloota kana gadhiisee haa baqatu. Maqaa Yesuusiin waraaneera. Maqaa Yesuusiin waraaneera. Ergami diinaa nagaa isaanii fayyaa isaanii jireenya isaanii eebba isaanii kan nyaatu mul'ata isaanii kan nyaatu ergamni Luusifar maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Dhaloota kana qabuudhaaf manaa kan bahe sagalee Waaqayyoo akka isaan hin dhaggeeffanne taasisuudhaaf manaa kan bahe ergami diinaa maqaa Yesuusiin haa waraanamu. Maqaa Yesuusiin haa waraanamu. Maqaa Yesuusiin haa waraanamu. Ravagato lava jilava diabos. Ergami diinaa kan waraaname haa ta'u. Humni Luusifar karaatti kan hafe haa ta'u. Yaa abbaa sagalee keedhaan tokkoon keenya barsiisi. Waan nu barsiistuuf ulfaadhu. Kallattii waan nutti agarsiiftuuf galatoomi. Maqaa tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoos jettiin nu jaalatteetiin. Ameen. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 baasaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irraa kaasnee gaafa laallu dubartii hadheeffamtee gara Yesuus Kiristoos dhuftee agarra. Jaamummaa fi dubartii hadheeffamtee gara Yesuus Kiristoos dhuftee maaltu walitti fida jechuu dandeessu? Kutaanoo kan inni haasa'aa jiru waa'ee dubartii hadheeffamtee gara Yesuus dhufteeti. Kutaanoo kan inni haasa'aa jiru waa'ee dubartii ejjerratti qabamteeti. Jaamummaa hafuuraa wajjin maaltu walitti fidaa? Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kan jedhu namoonni macaafa qulqulluu baranne jettan yookaan immoo iyyuu namoonni macaafa qulqulluu kana dubbisuu jaalattanii yaanni kun daddafee gara keessa dhufuu danda'a. Haa ta'u garuu gara macaafichaatti erga seennee booda jaamummaan hafuuraa macaaficha keessatti akka jiru walii wajjin ni ilaalla. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa ergan kana xumuree booddeen kutaa biraatti tarkaanfadha. Jalqaba garuu kana ilaalla. Kutaa biraa yoo carraa argadhe yookaan immoo iyyuu yoo sa'aatiin nagee kutaa biraa irraas walii wajjin ilaalla. Ammaaf garuu Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irraa kaasnee walii wajjin ni ilaalla. Kutaan kun jaamummaa hafuuraa wajjin wal qabataa kan jettaniif gaafa macaafichatti seentan ni argattu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Haalelooyaa. Egaa kutaa kana kanaan dura baay'een keessan dubbifattanis jirtu, lallabdanis jirtu, lallabamtanis jirtu, faarfattanis jirtu. Har'ammoo iyyuu maal jedha laata kutaan kun walii wajjin ni ilaalla. Waaqayyo karaa sagalee kanaa karaa kutaa macaafa kanaa maal nutti dubbachuu barbaade har'a? Waa'ee jaamummaa hafuuraa nutti haasa'uu barbaada Waaqayyo. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagalee kanaan namoota baay'ee Waaqayyo hin deebisa. Namoota baay'ee deebisa Waaqayyo. Sagaleen kun namoota deebisuudhaaf Waaqayyo keessa koo kan inni kaa'e. Namoota badaa jiran deebisuudhaaf Waaqayyo. Namoota du'aa jiran deebisuudhaaf Waaqayyo. Namoota fagaachaa jiran dhiyeessuudhaaf Waaqayyo sagalee kana naaf kenne. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kunichi akkas jedha. Yesuus ergasii gara gaara ejersaa tokkotti ol ba'e ganama obboroosii ka'e deebi'ee gara mana qulqullummaadhaa dhufe dhaqe. Namoonni hundinuus gara isaa dhufan. Dhufnaan inni immoo taa'ee isaan barsiisuu jalqabe. Ganama obboroodhaan Yesuus Kiristoos ka'ee gara mana qulqullummaadhaa erga seenee booda Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Iddoo kanatti namoonni immoo isarraa dhaga'uudhaaf, isarraa barachuudhaaf, waan inni barsiisu dhaga'uudhaaf Ravagaa tolaafaa jeelee diyaabos haleluuyaa. Waan gooftaan barsiisu, waan Yesuus barsiisu dhaga'uudhaaf, dhaga'uudhaaf gara kutaa kanaatti yookaan immoo gara mana qulqullummaa kanaatti namoonni bakka Yesuus argamu kanatti argaman. Meesa biratti argamuudhaaf wayya jedha haleluuyaa.
Yesuus biratti argamuu sii wayya obboleessa koo obboleettii koo. Dubbii jireenyaa isatu qabaa isa biratti argamuu sii wayya. Waan nama gammachiisu waan nama boqochiisu Yesuusitti qabaa Yesuus biratti argamuu sii wayya. Miidiyaa adda addaarra kan ooltan dhagaa isinittan himaa. Miidiyaa Yesuus irratti lallabaa oolu. Miidiyaa Yesuus irratti lallabamaa oolu. Yesuus irratti dubbatamaa oolu. Waa'een Yesuus irratti haasa'amaa oolu keessa ooluu sii wayya. Miidiyaa oduu keessa oolurra, miidiyaa waa'ee gatii hin qabne keessa oolurra, bakka Yesuusitti haasa'amu ooluu sii wayya. Bakka waa'een Yesuusitti lallabamu, itti barsiifamu ooluu sii wayya. Jarri kun lafa Yesuus argame kanatti argaman. Barsiisonni seeraa fi Fariisonnis dubartii ejja irratti qabamte tokko Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Eenyu fi eenyuun? Barsiisonni seeraa fi seera kam? Seera Musee warri barsiisan. Fariisonni immoo addumaan seera Musee warra akarraran. Akaraariiwwan warra ta'an. Saduqoonni ittiin dabalamne warri du'aa ka'uun hin jiru jedhan jechuudha. Barsiisonni seeraa fi Fariisonni dubartii ejja irratti qabamtee tokko ol galchanii namoota gidduu dhaabachiisan. Namoonni barumsa barachaa jiran, Yesuus irraa barumsa barachaa jiran. Jarri warri seera Musee eegan kun yookaan immoo warri seera Musee gara malee jabeessan kun Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Barsiisonni seeraa kunii fi Fariisonni warri jedhaman kun seera Musee kana warra akka malee cimsanii eeganidha. Hamma Museen isaan barsiise olitti jarri tuni tsaadiqii ta'uu barbaaddi yookaan immoo iyyuu qulqulluu ta'uu barbaaddi seera irratti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Jarri kun dubartii kana fidanii dhufan. Uummanni sagalee Waaqayyoo barataa isaan immoo iyyuu nama kassasuu deemu. Uummanni dubbii Waaqaa barachaa jira. Jarri immoo nama kassasuu deemaa jiru. Dubartii tokko qabanii dhufan. Dubartii kana yommuu fidan immoo abbaa namicha ishee wajjiniin ciise hin finne. Hin jiru iddoo kanatti namicha agartan dubartittii qabanii fidanii dhufan. Ejja irratti qabne jedhanii fidanii dhufan. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Barsiisonni seeraa fi Fariisonni dubartii ejja irratti qabamte tokko ol galchan namoota gidduu dhaabachiisan. Yesuusin barsiisaa. Barsiisaa ittiin jedhu Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Barsiisaa. Dubartiin kun otoo ishiin ejjitu qabamte. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Otoo ishiin ejjitu qabamte. Museen seera keessatti dubartoonni akkasii dhagaadhaan rukunnee akka ajjeefnuuf nu abboomeera. Egaa ati immoo maal jettaa jedhan. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Museen akka nu abboomeetti amma kun jarri tuni warra seera eeganiif warra seera cimsanidha isiniin jedhee. Museen akka nu abboomeetti dhagaadhaan qaxaqqannee ajjeefna dubartii akka kanaa dubartoota baay'ee dhagaadhaan fidneerra. Maayaa gaadaa diyaabos. Dubartoota baay'ee dhagaan qaxaqqannee fidne. Dubartii jarratti qabamte baay'ee ajjeefneerra. Dubartii akka kanaa dhagaadhaan ajjeesaa turreerra. Ajjeesaa nuun jedhee Museen nutti kenneera daraa kana. Daraa Musee irraa fudhanne cimsinee eegaa jirra. Maayaa gaadaa diyaabos. Jedhaniitiin Yesuus duratti fidanii dubartii kana haddeessan. Jaa'ummaa fuula sitti agarsiisuuf ani eegaa. Biran geenye nammayyuu hin muddamina. Har'a waa agarta. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Isaan kanaan qabanii isa hadheessuudhaaf akkas jedhanii isa qoran. Tokko Yesuusin hadheessuudhaaf dubartii hadheessuu bichaa miti. Yesuusin illee hadheessuu barbaadan. Seera Musee cabse yoo dubartii kanatti faraduu baate, yoo dubartii kanatti murtee laachuu baate, yoo dubartii kana ajjeesisuu baate, yoo dubartii kana dhagaadhaan na'uu baate, dhagaannee akka dhoofnus nu eeyyamuu baate. Yesuus seera Musee cabseera kanaan qabnee maal goona? Firdiitti isa dhiyeessina, murteetti isa dhiyeessina. Jedhaniitiin sababa Yesuus irra barbaaduudhaaf jarri kun karoorfataniiti dubartii kana qabanii kan fidan. Kutaa kana keessatti seera Museedhaaf yaadanii miti.
Yesuusin balleessuu waan barbaadaniifidha. Iddoo kanatti seera Musee eeguudhaaf miti. Inni guddaan ittiin qabanii seera kanaan qabanii Yesuusin hadheessuu barbaadanii malee. Dubartii kanas immooyyuu murtee du'aadhaaf ishee laachuu barbaadan. Ishi ammayyuu itti hin dhufne waa'ee mojaamummaa furaa bira hin geenye. Kutichi dubbifamuu qaba waan ta'eef. Yesuusiidhaaf galanni guddaa. Isaan kanaan qabanii isa hadheessuuf akkas jedhanii isa qoran. Yesuus garuu gadi jedhee quba isaatiin lafatti caafe. Maayyaa gatolaa baatee yaaboosa. Haleluuyaa! Maal godhe? Gadi jedheeti lafatti caafe. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Lafatti barreesse wanti inni barreesse macaaficharra hin jiru. Wanti inni jedhe macaaficharra hin jiru. Waan jedhee lafatti barreesse jechuudha. Gad jedhee lafatti barreesse. Dubartoon kunuu seera Musee qabsiteerti. Isinoo seera Musee eegdanii jirtu laata? Kan jedhu ta'innaa laata Yesuus kan barreesse. Yaada mataa keenyaan keenyu. Isnee bira dabarra. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dubartii jarratti qabamte kana jarri kun ol galchaniiru. Isaanoo seera Musee eeganiiru laata? Jarri kun iyyuu seera Musee eeganii jiru laata? Dubartiin kun yommuu isheen seera Musee cabsitu qabani. Ofii isaaniitii yoo seera Musee hin cabsine laata? Hin cabsine laata jarri kun seera Musee? Dhuguma firiisota dhugaadhaa isaan? Dhuguma barsiisota dhugaadhaa isaan? Isa barsiisan jiraatanii jiru. Isa lallaban jiraatanii jiru. Isa faarfatan jiraatanii jiru. Waa'ee qulqullummaa faarfachuu dandeessa. Qulqullummaatti jiraachaa jirta. Waa'ee qulqullummaa lallabuu dandeessa. Qulqullummaatti jiraachaa jirta. Waa'ee qulqullummaa raajuu dandeessa. Qulqullummaatti jiraachaa jirta. Lallabuu fi faarfachuun fi jiraachuu wanni jedhamu tokko miti obboloota. Ishi itti fufna. Itti fufna. Maayyaa gaadurraa baalaa baadiyyaa boos. Akkas jedhe. Yesuus garuu maal godheedha gad jedhee quba isaatiin lafatti caafe. Isaan istiin qabanii isa hadheessuu waan barbaadaniif inni gad jedhee maal godhe quba isaatiin lafatti caafe. Isaan garuu ittuma dabalanii waan isaa gaafataniif Yesuus ol jedhee isin keessaa namni tokko cubbuu kan hin qabne duraan dursee dubartii kanatti dhagaa haa darbatu isaaniin jedhe. Hidhainaa hin jenneen dubartii kana hin ajjeesinaas hin jenneen duraan dursee jedheen cubbuu kan hin qabne isin keessa. Dhuguma warri seera Musee kana eege isin keessa. Firiisota keessa haa ta'u barsiisota keessa. Akraarii warra ofiin jettan keessa. Eegneerra seera Musee sirriitti warra jettan keessa. Xabaqaa dhaabanneef jirra nuti akarrarree jirra warra jettan keessa. Akkasumas hin barsiifna seera Musee warra jettan keessa. Barsiisotas taanaan firiisonni. Isin keessaa namni duraan dursee dhagaa dubartii kanatti buusee ajjeesu yoo jiraate. Cubbuu kan hin qabne yoo jiraate. Dhaadhe Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Martuu dhagaa baatee dhufuun ollee hin barreeffamne malee. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Egaa dhagaadhaan akka ajjeefamu, dhagaadhaan akka ajjeefamtu ni barreeffameera. Jarri kun baay'ee kan sin dinquu keessa dhagaadhaan dubartii kana ajjeesuudhaaf dhagaa baatanii jiru garaa isaaniitti. Garaa isaanii keessa dhagaatu jira. Sammuu isaanii keessa dhagaatu jira. Laphee isaaniirra dhagaatu jira. Kanaaf macaafa qulqulluu keessatti laphee isaa akka dhagaa yookaan garaa akka isa dhagaa si keessaa hin baasaa isa kan akka foonii siifan kenna jedhe Waaqayyo. Maaliif? Dhagaa iyyootti dubbattes hin dhaga'u. Dhagaa, sammuu dhagaa, mataa dhagaa, garaa dhagaa, laphee dhagaa Waaqayyo sinaa oolchu. Sinaa oolchu.
laphee dhagaa ta'u, garaa dhagaa ta'u, sammuu dhagaa ta'u Waaqayyo sinaa oolchu. Jarri kun sammuun isaanii, mataan isaanii, tiraan isaanii, wanti marti isaanii dhagaadha. Dhagaa. Gara jabeeyyiiwwan kan hin ajajamne. Dhagaa jechuun maal jechuudha? Kan hin ajajamne jechuudha. Dhagaa jechuun kan hin dhageenye jechuudha. Dhagaa jechuun kan dhimma hin baasne jechuudha. Gara jabeeyyii kan hin dhageenye, kan hin abboomamne jechuudha dhagaan. Dhagaadha jarri tun. Dhagaa baattee deemi. Isaan garuu ittuma dabalanii waan isa Yesuusin gaafataniif Yesuus ol jedhee isin keessaa namni cubbuu hin qabne duraan dursee dubartii kanatti dhagaa haa darbatu isaaniin jedhe. Kana booda hundumti keessanuu itti guurtanii ajjeestu bakka. Mee isin keessaa namni tokkichi an cubbuun qabu namni ofiin jedhe. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Duraan dursee dhagaadhaan haa dha'u. Akka barsiisa warra tokkootti kan macaafa qulqulluu miti. Akka barsiisa warra tokkootti Yesus fuullee lafatti kaasee jetti jarri. Fuullee lafatti kaaseeti jarri jireenya isaanii akka keessatti of argan taasise. Macaafa qulqulluu miti, barsiisa macaafa qulqulluu miti. Jarri kuni warri Fariisotaa fi Saduqoonni kuni keessatti of ilaalanii eenyummaa isaanii akka isaan baran taasise. Wanti inni lafatti barreesse suni fuullee lafarratti kaase. Achirratti dhaqanii of ilaalanii too akka isaan of baran taasise kan jedhanii jarri tokko jiru. Fiilmiidhaan illee hojjetanii jiru. Jara san sirriitti himu barumsi isaanis sirrii miti waan ta'eef. Haa ta'u garuu jarri kun akka isaan of argan ta'eera. Isin keessaa namni cubbuu hin qabne duraan dursee dha'u jennaan hundi isaanii gaafa of ilaalan cubbamoota ta'anii argaman. Cubbamoota ta'anii argaman. Jaamatu jaamaa gottotee deema. Bal'aatu bal'aa harkisee deema. Marti isaaniiyyuu caamana. Cubbamaatu cubbamaa fidee dhufe. Yakkamaatu yakkamaatti murtee muruudhaaf dhufe. Bal'aatu bal'aatti murtee muruudhaaf dhufe. Du'aatu du'aatti murtee muruudhaaf dhufe. Badaatu badaatti dubbii murtii laachuudhaaf dhufe. Kan du'eetu du'aatti murtii laachuu dhufe. Agartanii waan tokko amma isinitti agarsiisa kaa jaamummaa hafuuraa bira ga'ee jira amma isinitti nima dhaggeeffadha. Iddoo kanatti isinitti haasa'ama waa'ee jaamummaa hafuuraa. Waa'ee kootichaatti kana naasaa dhufe amma haga amma jaamummaa hafuuraa bira ga'eera amma. Nitti agarsiisa. Akkasittiin jedhe Yesuus. Isaan garuu ittuma dabalanii Isaa gaafatan Yesuus ol jedhee isin keessaa namni cubbuu hin qabne duraan dursee dubartii kanatti dhagaa haa darbatu isaaniin jedhe. Kana booddees ammas gadi jedhee lafatti caafee. Isaan kana dhaga'anii jaarsoliidha hamma isa kaanitti tokkoon tokkoon ba'anii adeemanii Yesuusin kophaatti dhiisanii dubartittis achumatti dhaabattee haftee. Amma kaa waa'ee jaamummaa hafuuraa kanas sitti haasa'u. Akkamitti jaamummaan hafuuraa iddoo kanatti akkamitti akka inni mul'ate. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Lakkoofsa 8 irratti inni jiru sirriitti waliin irratti waan haasa'amuu qabnuudha. Irratti waan sirriitti haasa'uu qabnu. Lakkoofsa 8 irratti isa jiru jechuudha. Maal jedhee isin keessaa jedheen Yesuus. Isin keessaa. Kana booddee gadi jedhee lafatti caafeedha. Isaanis jaarsoliidha saglaffaarratti jiru. Isaanis jaarsoliidha hamma isa kaanitti ba'anii adeemanii Yesuus achitti dhiisanii dubartiillee dhiisanii biraa deeman jedha. Iddoo kanatti gooftaan Yesuus Kiristoos isin keessaa namni cubbuu hin qabne yoo jiraate dubartii kana maal haa godhu dhagaadhaan haa dha'u jedhee itti hima. Iddoo kanatti Fariisonni hundumti isaanii barsiisonni seeraas Fariisonnis hundumti isaanii cubbamaa ta'uu isaanii of baran. Dhaggeeffadha. Fariisonnii fi barsiisonni seeraa hundi isaanii iddoo kanatti warri dubartii kana ajjeesuudhaaf dhufan
cubbamaa ta'anii dubartii kanaan qixxee ta'anii dubartii jarratti qabamte kanaan qixa ta'anii akkuma isheen yakkamtu akkuma isheen cubbamaa ta'anii argaman dubartii kanaan qixxee ta'anii argaman. Iddoo kanatti waan sin ajaa'ibu keessaa dubartiin kun jara kana caaltee argamte. Barsiisota Fariisotaa fi barsiisota seeraa fi Fariisota caaltee argamte dubartiin kun. Jarri kun cubbuu isaanii gaafa ofirratti baran cubbuu isaanii wajjiniin Yesuus dura baqatan. Geeffadha. Jarri kun cubbuu isaanii gaafa ofirratti baran Yesuus cubbuu isaanii gaafatti agarsiisu. Hundi isaanii Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hundi isaanii laphee dhagaa isaanii fudhatanii, sammuu dhagaa isaanii fudhatanii, barumsa dhagaa isaanii fudhatanii, yaada dhagaa isaanii fudhatanii, garaa dhagaa isaanii fudhatanii, Yesuusinis dubartiillee achi baggatanii baqatanii jedha macaafni achi deeman nuun jedha. Jaarsoliidha amma sakaanitti. Argaa dubartii kana ajjeesuudhaaf kan dhufe dargaggeessi nafne, jaarsolli nafne. Jaarsoliidha amma sakaanitti macaafni waan jedhu namoonni dubartii kana ajjeesuu dhufan namoota baay'eedha jechuudha. Akka yoo nama waan nama ajjeefte mootummaa Waaqayyoo hin galta jedhameeti. Dhimmisa. Hundi isaanii nama ajjeesuudhaaf. Dubartii takkitti ajjeesuudhaaf. Jaarsi namne, dargaggeessi namne, dargaggeettii namne. Jaarsoliidha amma sakaanitti waan jedhu macaafni. Dhagaa baatee dhufe hundumtu. Laphee dhagaa baatee dhufe. Garaa dhagaa baatee dhufe. Sammuu dhagaa baatee dhufe. Hubannaa dhagaa baatee dhufe. Barsiisa dhagaa baatee dhufe. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baanii adeemanii jedha. Jaamummaa hafuuraa asitti agarsiisa laalaam. Jarri kun hafuuratti jaamaa osoo ta'uu baatanii gaafa cubbuu isaanii Yesuus isaanitti barsiise, isaanitti agarsiise. Cubbamaa ta'uu isaanii gaafa ofirratti argan falli keenya maali? Maal ta'uu qabna ree? Cubbamaa ta'uu keenya ganutti agarsiifte. Agartanii kaayyoon Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kanaa dhufeef ilma namaatti cubbuu isaatti agarsiisuudhaaf, yakka isaatti agarsiisuudhaaf, nusarra warri lafa kanarra jirru waa'ee isaa kan lallabnu cubbuu namootaa namootatti agarsiisuudhaaf, yakka namootaa namootatti agarsiisuudhaaf. አሳያቸው ሌቦች እንደሆኑ አሳያቸው ሐሰተኞች እንደሆኑ እትያገርሲሴ ጩበ ሞት አቀሳንታን ያከሞት አቀሳንታን እትያገርሲሴ ሂነርገኒ ጩበ ማታው ሳኔ እርገ በረኒ እርገ ቤከኒ በሩም ሰደይ ሰከንዲ ተካከ ሰጠው የርቱ ኢየሱስን አብገለኒ ጉዳራተው barreessee isaan agarsiise. Caafeetti mul'ise yakka isaanii. Kana yakki keessan gaafa hundumti isaanii yakkamaa ta'uu isaanii gaafa baran malli keenya maali? Jaamummaa hafuuraa ilaala iddoo kanatti. Osoo hafuuratti jaamaa ta'uu baatanii jarri kun falli keenya maali? Kana jala akkamitti ba'uu dandeenya jedhanii Yesuusin gaafii gaafatu turan. Akkuma waa'ee waan biraaf Yesuusin gaafii gaafachaa turan waa'ee kanaafis Yesuus Kiristoosin gaafii ni gaafatu turan. Jarri kun jaamummaa hafuuraa waan qabaniif, laphee dhagaa waan qabaniif, sammuu dhagaa waan qabaniif, barumsa dhagaa waan qabaniif, garaa dhagaa waan qabaniif ija isaaniitti iji isaanii jaamaa waan ta'eef jaamummaan hafuuraa waan isaan qabateef beekna jedhu baranneerra jedhu naa banameera naa ifeera jedhu nuu ifeera nuu banameera nuu saaqameera jedhu akka tajaajiltoota bara keenyaa keessaa osoo hin banaminiif nuu banameera jedhanii iji hafuura isaanii osoo hin banamin naa banameera kan jedhu faarfataa qabna, lallabaa qabna, barsiisaa qabna, raajii qabna, hin banamneef naa banameera jedhan hin banamneef osoo hin banaminiif jaamummaa hafuuraa keessa ta'anii nuu banameera warra jedhan. Hafuuratti jaamaa ta'anii osoo jiran nuu banameera warra jedhan. Jarri kun Fariisotaa fi Saduqoonni keessa jiran barsiisota seeraa fi Fariisota turan. Jarri kun
warri seera Musee nu ifeera warri jedhan kun Yesuus cubbuu isaaniitti agarsiise. Yakkamoota ta'uu isaaniitti agarsiise. Ofirratti erga baranii booda namni tokko dubartiitti dhagaa buusuudhaaf humna hin arganne. Sababbiin isaa umarti isaanii cubbamaa waan ta'aniif dhiisanii biraa deemanidha. Otoo ijji isaanii kan baname ta'e osoo laphee yaaddu qabaatanii sammuu yaadu osoo qabaatanii laphee deebitu osoo qabaatanii garaa laafaa osoo qabaatanii jarri kun ofii isaaniif iyyuu garaa laafaa hin qaban. Isaanitti agarsiise be yakka isaanitti agarsiise waa'ee dubartiitii miti amma yakka isaanumatti agarsiise amma waa'ee dubartii miti waa'ee isaanitti agarsiise falli koo maaliree mana yaalaa deemtanii dooktorri dhukkuba keessan yommuu isinitti himu dooktorri dhukkuba kanaaf qorsi maaliin jettanii gaafattanii yoonuma sammuu keessan danazii ta'e malee falli maaliree doktora dhukkuba kana eeganatti agarsiifte dhukkuba kana qabda arganaan jette dhukkuba kiyya kanaaf falli maali jettee doktora hin gaafattu qorsa akkasii ajajuuf Iyesuus dhukkuba isaaniitti agarsiiseera yakka isaaniitti agarsiiseera cubbamoo ta'uu isaaniitti agarsiiseera falli hoo maali jedhanii osoo gaafatanii falli immoo anatti amanuudha ittiin jedha sila saamunaan cubbuu kan biraan jiru waan ta'eef Iyesuusin alatti ilma isaatti kan amanu hundinuu jireenya bara bara haa qabaatu tokkicha waaqayyo tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erge waan jiru itti agarsiise jara kanatti itti mul'ise jara kanatti cubbuu isaanii baqatanii Yesuusinis dubartiillee dhiisanii achi deeban falan barbaanne maal ta'uu qabna hin jenne hafuuratti jaamaa waan ta'aniif jaamummaa hafuuraadha kun laphee dhagaa qabu jarri kun garaa dhagaa qabu jarri kun sammuu dhagaa qabu jarri kun barumsa dhagaa qabu jarri kun barumsi isaan hin deebisne barumsa dhagaa maali barumsi akka kana yakkarraa kan nama hin deebisne barumsi akka kanaa barumsi dhagaa maali dogongorarraa kan nama hin deebisne barumsi akka kanaa barumsi dhagaan maali buleessa kobboleetti kutaa kana akka kanatti barattanii beektu kutaa kana akka kanatti dhageessanii beektu kanaan dura dhageessanii beektu kanatti Iyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u waaqayyo kutaa kana akka kanatti gaafa naa kennu ani narraa jeffadhe nama deebisuu barbaade qaba waaqayyo kanaaf jarri kun cubbuu isaanii fudhatanii Iyesuus biraa baqatan falli maali maal gochuu qabna jedhanii Iyesuusin hin gaafanne kan sin ajaa'ibu keessaa dubartiin ajjeefamuudhaaf dhufte isaan caaltee argamte dubartii isaan seera cabsiteedhanii too fidan isaan caaltee argamte gaafa jarri Yesuus biraa baqatanii dubartiin Yesuus biratti hafte waaw obsitee eeggatte waan Yesuus jedhu obsitee eeggatte turtee waan Yesuus jedhu eeggatte Yesuus yommuu garagalee dhaanu dubartiin hin deemte asuma jirti ishii Iyesuusiidhaaf galanni guddaan Iyesuusiidhaaf galanni guddaan ta'u ameen ameen akkasuma lakkoofsa galanatti isaan kana dhaga'anii jaarsoliidhaan amma warra kaanitti tokkoon ba'anii adeeman Yesuusinis kophaatti dhiisanii dubartiinis achuma dhaabattee hafte eessa achuma Yesuusin bira waaw nama tokko yaadadhe kakuu moofaa keessatti Yaaqoob waaqayyo wajjin wal'aansoo wal qabee gassin dhiisu yoo maqaa koo geeddarte malee ittiin jedhe seenaa koo maqaa koo eenyummaa koo yosoo hin geeddarin si dhiisee hin deemu jedhee wal'aansoo ittiin qabe halkan guutuu ittiin taaggaleedha macaaf kana jechuun waaqayyo wajjiniin yakka yaada foonitti hin hiikkatinaa yaada hafuuratti hiikkadhaa malee kadhannaa jechuudha waaqayyoon kadhate jechuudha kadhannaa waaqayyo wajjin wal qabee waaqayyoon gadhiisuu dideedha malee wal'aansoo waaqayyo hafuura inni nama fooniidha akkasitti yaada akkasii akka hin yaadnefani kana isinitti hima jechuudha Iyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen barumsa dogongoraa akkas hin jalaan taane Yaaqoob waaqayyo wajjiniin qabu wal qabe bakka gassinniisu maal akka na eebbistu malee maqaa koo geeddartu malee seenaa koo geeddartu malee eenyummaa koo jijjiirtu malee maqaan koo gaarii miti eenyummaan koo gaarii miti beekamtiin koo gaarii miti ani nama badaadha na geeddarii jedheen waaqayyo wajjin wal'aansa wal qabe eenyu maqaan kee jennaani Yaaqoob jedhe rakkoo qabda eeyyen dhugaadha har'arraa jalqabee maqaan kee Israa'el haa ta'u jedheen haleluuyaa
Maya katorabad. Dubartiin kun illee akkasan isa yaadachiifte. Isa yaadachiifte nama kana yaadachiifte. Hafte Yesuus hin biratti. Akkasittiin jedhe Yesuus. Yommus Yesuus ol jedhee dubartiin nana meerree isaan eessa dhaqanii jirani? Deeman eessa deeman hin beeku. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Yommus ol jedhee dubartittiin nana meerree isaan eessa dhaqanii warri murtiisitti muruudhaaf dhufe suni? Yesuusidhaaf galanni. Yommuu isaan ba'anii isaan deeman isaan hin agarre Yesuus. Inni lafatti gad jedhee barreessaara. Cubbuu isaan iyyuu hamma dhumaatti osoo hin barin takkuma jalqabarraa yommuu inni isaaniif saaqu. Yakka isaanii jalqabumarraa yommuu inni isaaniif saaqu. Hunda osoo hin barin bakka jedhanii ol ka'anii. Gudiin keenya osoo hamma dhumaatti gadi hin bahin jedhanii baqatanii biraa deeman. Achuma dhaabatte dubartiin kun. Achuma dhaabatte gudii ilaalti dubartiin kun. Animmaa asiin deemu furmaanni waa'ee kanaa maal akka inni ta'e osoo hin barin. Asiin deemu furmaanni cubbuu maal akka inni ta'e osoo hin barin. Asiin deemutti dubartiin dhaabattee hafte. Namni tokko illee firdii isii irratti hin raawwanne isheedhaan jedhe. Isheenis immoo tokko illee gooftaa koo jettee deebifteef. Kana irratti Yesuus egaa ani sittan himaa. Ani sitti hin faradu. Dhaqi ammaa jalqabdee cubbuu hin hojjetin isheedhaan jedhe. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaadha ta'u. Ani sitti hin murteessu. Kana booddee garuu fallisaa. Deebitee cubbuun hojjete. Amma araara sii godheera. Cubbuu keedhaaf sii dhiisee hin jira. Yakkaa kee irra siif darbeera. Warra si ajjeesuu dhufanis sirraa deebisee hin jira. Kana booddee garuu deebitee maal hin godhin? Cubbuun hojjete. Abeet 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 abeet. Namicha tokko yaadattu waggaa 38 galaana bukkee kan ciise. Hunduu biraa fayyee galaanni achumatti hafe. Yesuus gaaf ta'u gara isaa dhaqee fayyisee ka'ee gale namichaan. Erga galee booddee ka'ee barbaade dhaqee Yesuus. Wal argan. Kan kanarraa ammaatu akkasitti hin dhufne lammaffaa deebitee cubbuun hojjetin jedhee. Bishaan Shilo'aam bishaan kuufamaa suni Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Bishaan kuufamaa suni bishaan Beetisadaa bishaan kuufamaa suni bishaan Beetisadaa bishaan kuufamaa suni waggaa hedduudhaaf jaama naaf kan okkolan dhukkuba adda addaatti namoota fayyisaa tureera bishaan Beetisadaa. Gunamichaan kun garuu waggaa 38 achitti fayyuu dadhabee achi ture. Sababbiin isaa maal? Dhukkubni namicha kanaa cubbuu ture. Lammaffaa deebitee maal hin godhin? Cubbuun hojjetin kan kanarra sitti hammaatu akkasitti hin dhufneef ittiin jedhe. Dubartii kanaanis Yesuus hundi isaanii cubbuu isaanii fudhatanii baqatanii jarri. Ishiin garuu cubbuu ishii wajjin Yesuus biratti hafte. Akkasitti hin jedhe. Lammaffaa deebitee cubbuun hojjetii ittiin jedhe. Nageessu? Har'allee Yesuus akkana nuun jechaara. Lammaffaa deebinee cubbuu akka nuti hin hojjenneef. Lammaffaa deebinee yakka akka nuti hin hojjenneef. Lammaffaa deebinee akka nuti hin dogongorreef. Yesuus of eeggadhaayi. Yoo lammaffaa deebinee cubbuu hojjennee Yesuus Kiristoos erga cubbuu nu dhiise, erga yakka keenya nu dhiise, erga balleessaa keenya nu dhiise, deebinee kan hojjennu yoo jiraate sagalee Waaqayyoo akkasidha. Aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu si'achi hin jirudha. Cubbuu keenya isa kanaan dura gochaa turre hundumaatti dhiigni Yesuus Kiristoos al tokkoof isa dhumaadhaaf nu qulleessa. Lammaffaa garuu osoo beeknu cubbuun cubbuu ta'uusaa, yakka cubbuun cubbuu ta'uusaa, hanni cubbuu ta'uusaa, sobni cubbuu ta'uusaa, sagagaluun cubbuu ta'uusaa, wanti Waaqayyoo hin jaalanne hundumtuu cubbuu ta'uusaa osoo beeknu kana Waaqayyoo hin jibbasuma jennu hojjedheetan araara gaafadha yoo jenne beekaa cubbuu yoo hojjenne aarsaan sababbii cubbuudhaaf dhiyaatu si'achi hin jiru. Namni cubbuu beekaa hojjetu kakuu haarattis ta'e kakuu moofatti araara hin qabu. Firdiitu isa eeggata kakuu haaratti. Du'atu isa eeggata kakuu moofatti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Firdii ibidda bara baraatu isa eeggata kakuu haaratti. Kakuu moofatti garuu du'a fooniitu isa eeggata. Fooniin ajjeesu nama akkasii. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kakuu haaratti garuu ibidda bara baraatu isa eeggata. Namni erga fayye
Yesus Kiristoositti erga amane beekaa cubbuu hojjetu araaran qabu. Dhiigni Yesus Kiristoos takka birmaduu si baase. Takka fayyite. Erga fayyite beekaa cubbuu yoo hojjette wallaalanii miti osoo hin beekinii miti. Beekaa cubbuu yoo hojjette araaran qabdu. Macaafa qulqulluutu jedha kan. Macaafa qulqulluutu jedha kan. Ibroota 10:26 dubbifachuu dandeessu. Amma yeroo isaan qabu waan ta'eef. Ibroota 10:26 dubbifachuu dandeessu. Beekaa cubbuu kan hojjettu yoo ta'e kakuu moofattis kakuu haarattis araarri hin jiru firdii malee. Iyyesuus sitti hin faradu jedhee dubartii kanaan hin faradu jechuu miti Iyyesuus. Barumsa akka kanaa namoonni barsiiftan of eeggadhaa. Sitti hin faradu amma sitti hin faradu jedheeni malee lammaffaa cubbuutti yoo deebite sitti hin faradu hin jenne. Sababbiin isaa firdiin hundumtu harka Yesuusitti kennameera waan ta'eef. Murteen hundumtu harka Yesuusitti laatameera waan ta'eef. Yesuus in murteessa. Kanaaf obboleessa obboleettii ko kutaa biraatti ce'uudhaaf yeroon arganne asuma irratti tan tumara. Hallelujah. Jaamummaan hafuuraa hagam akka jara kana miidhe ilaalaa. Warra barsiisota seeraa fi firiisota kana jaamummaan hafuuraa hagam akka isaan miidhe. Hafuuratti jaamaa ta'uu isaanii, lapheen isaanii dhagaa ta'uu, garaan isaanii dhagaa ta'uu, sammuun isaanii dhagaa ta'uu, barumsi isaanii dhagaa ta'uu kana hubadhaa. Silaa yakka isaaniitti agarsiise. Balleessaa isaanii erga isaaniitti mul'ise. Erga ofirratti baranii. Isaan hin hadheessine Yesuus. Jarri kun dubartii hadheessuudhaaf dhufan. Dubartii kana hadheessuu dhufan jarri kun. Yesuus garuu isaan hin hadheessine isaanitti mul'ise malee. Waan isaan qaban isaanitti mul'ise. Waan isaan keessa jiran isaanitti mul'ise. Bakka maaliif kanaaf falli jedhanii isaan gaafatanii? Kan isaanitti mul'ise yakka isaanii kan isaanitti kan agarsiise. Kan yakka keenya nutti mul'ise kun eenyudha inni? Jedhanii gaafatanii kun hafuuratti jaamaa ta'uu isaanii agarsiisa jechuudha. Kanaaf obboloota ko Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Jaamummaa hafuuraa keessaa gooftaan nu haa baasu. Sagalee kana dhaggeeffattanii of biratti nambisinaa. Yoo isinii danda'ame hiriyoota keessan hundumaaf ergaa. Haa baratanii, haa hubatanii, dhugaa beekuu bira haa ga'anii. Dubartiin kun Yesuus biratti haftee oolte. Jarri sun ofirratti arganii cubbuu isaanii baadhatanii baqatan. Cubbuu kee baattee hin baqatin. Yesuus biratti hafi isa biraa furmaata hin argatta. Yakka kee baadhuu gara Yesuusitti koottu. Isa biraa furmaata hin argatta. Dogongora kee baadhuu gara Yesuus koottu. Isa biraa furmaata hin argatta. Hafi isa biratti. Obsii waan inni siin jedhu dhaggeeffadhu. Yakkamaa ta'uu keessatti mul'ise sin ajjeesu inni. Dubartii kana ajjeeseera hin ajjeefne. Lammaffaa deebitee cubbuutti hin deebi'in jedhee. Lammaffaa deebitee yakka hin hojjetin jedhee. Barumsa dhabuurraa kan ka'e namoonni baay'een erga amantanii cubbuu kan hojjettan barumsa dhabuurraa kan ka'e jirtu. Har'a garuu Waaqayyo sin deebisuu barbaada. Har'a Waaqayyo garuu araara sinii gochuu barbaada. Har'a Waaqayyo dhiifama sinii gochuu barbaada. Yakkamoota ta'uu keessan beektaniirtu. Ofirratti bartaniirtu. Faalli isaa Yesuusidha. Furmaanni isaa Yesuusidha. Lammaffaa deebi'anii cubbuu hojjechuu dhiisudha. Lammaffaa deebi'anii cubbuu hojjechuu dhiisudha. Falli isaa Yesuus biratti hafuudha. Gara isaa ilaaluudha. Bakka. Lammaffaa immoo deebi'anii cubbuu hojjechuu dhiisudha. Gooftaan sinaa eebbisu. Eebbifama ayyaanni Waaqa hunduma keessaniif haa baay'atu. Aan obboleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsi bilbila kooti duwwaa 912 99 10 49 yottan argachuu dandeessu. Sagalee kana sheer walii godhaa. Karaa isin dhaqqabee hundumaan waliif daddabarsaa. Sabni waldaa kana, gaggeessitoonni waldaa kana, iltoonni waldaa kana hundumti keessan ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. Gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa 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 eebbaaf ta'a dhiiga walichaadhaan. Ameen. Shalom.